Akkam jirtu maatiiwwan Qubee Akaadaamii bakka nagaan gara YouTube chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftanii har'aa fiiziksii kutaa 10ffaa boqonnaa 4 paartii arfaffaa waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti paartii 3 ilaallee turre, har'a immoo paartii 4 isinii qabadhee dhiyaadheera. Paartiin kunis elektiriik fiildiidhaa fi elektiriik sarkiitii kan jedhu of keessaa kan qabatu yoo ta'u, elektiriik fiildiin kuni viidiyoo darbe keessatti yookiin immoo paartii 3 keessatti elektiriik Kolombis lawuu gaafa ilaallu elektiriik fiildiin yookiin immoo chaarjonni lama wal dhiibuu yookiin wal harkisuu erga jenneen booda humna ittiin chaarjonni kun lamaan wal dhiiban yookiin wal harkisan magnituudii isaa Kolombis lawuudhaan ilaallee turre jechuudha. Egaa akkaataa Kolombis lawuu kanaanii dirreen elektiriikii humni chaarjonni lama ittiin wal dhiiban yookiin wal harkisan kuni fageenya chaarjonni walirraa qaban faana inverse proportionality kan qabu ta'uusaa ilaallee turre jechuudha. Karaa biraa inverse proportionality qabu chaarjonni kun gaafa jennu humni dhiibuu yookiin harkisuu chaarjotaa kun bakka ga'ee dhaabatu qaba. Kanaaf reenjiin isaan irratti wal dhiibuu yookiin harkisuu danda'an kun elektiriik fiildii jedhama. Isa kana sirriitti ilaalla jechuudha. Kan biraa elektiriik fiildiin kun erga inverse proportionality forcing chaarjota gidduu jirtu inverse proportionality fageenya isaa walirraa qabanii erga ta'e ammuma fageenyi dabalaa deemu strengthiin kun xiqqaachaa deema. Kana sirriitti ilaalla jechuudha. Kan itti aanu elektiriik fiildiin kun veektar kwaantitiidha. Veektar kwaantitii kana define gochuudhaaf yookiin immoo agarsiisuudhaaf immoo electric force of line kan jedhamu imaginary line electric field line kan jedhamu ilaalla jechuudha. Amaloota isaanii wajjiniin kan itti aanu 4.7 jalatti electric circuit kan jedhu ilaalla jechuudha. Gaafa boqonnaa kana jalqabnu electricity bakka gurguddaa lamatti qoodnee turre jechuudha. Yoo yaadatu ta'e barattoota electricity'n bakka lamatti qoodama jennee turre, isaanis static electricity dhaa fi current electricity jennee bakka lamatti qoodnee turre jechuudha. Egaa static electricity kan nuti jennu damee electricity ta'ee waa'ee chaarjii dhaabbattuu kan qoratu yoo ta'u, isaanis Kolombis lawuu kaasnee definition of charge, property of electric charge, electric field strength, stationary charge dha waan wal qabatu kana hunda isaanii ilaallee turre jechuudha. Paartiin itti aanu immoo current electricity dha jechuudha. Current electricity kun immoo waa'ee chaarjii sochootuuti jechuudha. Chaarjii sochootuu gaafa jennu amaloota chaarjotaa keessaa chaarjiin socho'uu dandeessu elektirooniidha isiniin jedheen ture. Chaarjiin kun gaafa sochootu daandiin chaarjiin kun irra deemu jira. Wanti yaa'insa chaarjii kanaatiif yookiin immoo chaarjii elektirisiitiitiif nu gargaaru sarkiitiidha jechuudha. Kanaaf elektiriik sarkiitii mallattoolee ishii faankishinii ishii faana ilaalla jechuudha. Barattoota egaa akkuma gaafa jalqabarraa kaasee isiniin jechaa ture barnoonni tokko gaafa dhufu objektiivii mataa isaa qaba. Nutis dhuma barannoo kanaatti tokkoffaa elektiriik fiildii nuti maal akka ta'e ni ilaalla. Waan akkuma seensarratti jechuudhaaf yaale elektiriik fiildii yookiin immoo dirree elektiriikii jechuun maali? Fakkeenyaaf taphattoonni kubbaa miilaa dirreedhuma bal'aa wayii waan argataniif hamma dhuma dirree sanaatti yookiin immoo hamma lafni deemsistetti taphachuu hin danda'anii seera qaba jechuudha. Akkuma kana elektiriik fiildiin kunis seera Kolombis lawuudhaan kan jedhamu yoo ta'u, bulu yoo ta'u ishiis sirriitti ilaalla. Kan biraa you have to distinguish the elements that determine strength of electric field. Amma electric fieldiin kuni faaktaroota define godhan yookiin immoo magnitude ishii elementoonni define godhan jiru warreen akka electrostatic force, distance from the charge or distance from charge material kan jedhu isaan kana sirriitti adda baastu jechuudha. Kan itti aanu electric field kana define gochuudhaaf yookiin immoo agarsiisuudhaaf electric field line kan jedhu fayyadamna jennee ishii kana diyaagiraamiidhaan show gochuu yaalla. Kan itti aanu electric field strengthiin kun amma fakkeenyaaf chaarjii wayii yoo fudhatanii dirra chaarjii kanarraa gaafa siqaa deemnu jabeenyi dirree elektiriikii keenyaa xiqqaachaa deema. Xiqqeenyaa fi guddina kana immoo bifa maatimaatiksiitiin kaalkuleet goona. Isa kana sirriitti hin bartu jechuudha. Kan itti aanu elektiriik sarkiitiin maali? Daandiin elektiriik karantiin
keessa yaa'u yookiin immoo chaarjonni keessa deeman maal akka ta'e akkasumas kompoonentii simple circuit kan jedhamtu tokko kompoonentiin sadi yoo argamte nu kennu simple circuit wayii nu kennuu dandeessi yoo switchii directly fayyadamne jechuudha akkasumas circuit diagraamii sketch gochuu yaaltu jechuudha yookiin immoo kana handle gochuu qabdu jechuudha. Barannoo kanatti kallattiidhaan gara barnoota keenyatti yoo seennu 4.16 electric field dha jechuudha. Just from its definition, as I have said in our introduction part, electric field is a region where an electric charge will experience a force which is due to the presence of other electric charge. Amma maal jechuudha kuni chargiin elektrikaa tokko yoo jiraatte dirree ishiin uumtu yookiin immoo chargiin kun naannoo ishiitti chargiin ishii fakkaatu yoo jiraate ni dhiibdi ofirraa dhiibdi chargiin faallaa ishii ta'e yoo jiraate ofitti harkisti jechuudha. Humni dhiibu yookiin harkisuu charjota kana gidduu jiru akka Columbus law kanaan dura ilaalletti electrostatic force magnitude of charges yookiin immoo charjota sana faana direct proportionality qabaata akkasumas fageenya walirraa charjonni sun lamaan qaban immoo inverse square qabaataa jira. Egaa dirreen yookiin immoo fageenyi charjonni lama irratti wal dhiibu yookiin wal harkisuu danda'an. Amma charjiin tokko sababii charjiin biraa dirree ishii keessa jiruuf dhiibuu dandeessi harkisuu dandeessi jechuudha. Neecharii charjii sana irratti hundoofne. Kanaaf dirreen irratti charjiin tokko charjii biraa dhiibdu yookiin harkisuu dandeessu electric field jedhama jechuudha. Electric field jechuun kana. Sababni isaayyuu ammuma walirraa fageenyi charjotaa dabalaa deemu inverse square isaatiin electrostatic force xiqqaachaa waan deemuuf inni kun electric field jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin the space around the charge or an arrangement of charge is different from space which is no charge or there is no charge presence of charge jedha. Kana jechuun maanni bifa electrostaticity yoo ilaalle naannoo electric charge jiruu fi naannoo neutral atomii ta'e garaagarummaa qaba. Kana test gochuudhaaf immoo positive test charge tokko naannoo wayii fiddanii chargiin sun dhiibamaa jirti yoo ta'e yookiin harkifamaa jirti yoo ta'e spacein sun electric field jedhama jechuudha. Bakki chargii test chargiin tokko yookiin immoo chargii baay'ee xiqqoo tokko fiddanii electrostatic field kana define gochuudhaaf yookiin immoo presence isaa detect gochuudhaaf test charge small amount of positive test charge fuutanii dirree wayii keessa keessanii chargiin sun yoo dhiibamte yookiin yoo harkifamte areaan sun electric field jedhama jechuudha. However, if no force is experienced on the test charge, then there is no electric field jechuudha. Spacing hundi electric field jedhama waan ta'eef jechuudha. Illustration kitaaba keessan irra jiru wayitu jira. Imagine jedhee atomti ofii keetii positively charged particle otoo taate jedha. Imagine you are positively charged particle. Then whenever you are anywhere near other charge, just you will find yourself in a world of push or pull. Amma otoo ati wanta positively charged ta'e taate jedha. Kana jechuun maanni if number of proton and number of electron exist in your cell is unbalanced or not equal, then you will find yourself in the world of push or pull. Amma naannoo kee kamittiyyuu charjiin biraa jiraanna addunyaa dhiibamu yookiin harkifamu addunyaa dhiibuu yookiin harkisuu firgoota jechuudha. Kun immoo maal irraa ka'eeti jechuudha. Just secondly, you will be surrounded by electric field. Naannoo kee dhiibuun yookiin harkisuun jira taanaan dhiibuu yookiin harkisuun kun forceidha. Forcein kun immoo electrostatic forceidha jechuudha. Sababni isaayyuu forcii sababii charger taateen sitti dhufe waan ta'eef. Then naannoo kee sana dhiibuu yookiin harkisuun kun jira jechuun karaa biraatiin electric fieldiidhaan marfamtee jirta. Because everywhere around you other charge will either attract or repel from you depending on their side. Ati positively charged taate jirta taanaan charging positive dhufte si dhiibdi
negatively charge taatee jirta taanaan immoo charging positive dhuftee si harkisti jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa jedha? This show as a charge will be surrounded by an electric field. Electric charge jira taanaan there must be electric field around that charge. Amma ka definition isaa irratti walii galle. Electric field strength yookiin electric fielding kuni physical quantity dha. Physical quantity keessaa immoo dhiibuu yookiin harkisuu erga of keessaa qabaate vectoriidha jechuudha. Erga humna dhiibuu yookiin harkisuu qabaate y force erga qabaate distanceedhaan determine erga ta'e physical quantity dha. Gatii waan kanaa immoo beekuu qabna jechuudha. Then gatii electric field strength kana akkamittiin beekna kan jedhu ilaalla jechuudha. Itti fufnee then electric field strength kun it is the force per unit positive test charge acting on positive test charge placed in the field. Charge way keessani yookiin immoo magnitude way qabdu keessan naannoon charge kana maaliin marfamannee irra barattoota jalqaba electric field marfama jenne jechuudha. Then ishiin kun positive charge yoo taate test charge biraa fidanii naannoo ishee keessan repulsion force to see feel godha jechuudha. Then an electric charge that finds itself in electric field will experience a force. Then kanarratti hundoofne electric field strength kana magnitude ishee argachuudhaaf faaktaroota gurguddaa lama nu barbaachisaa jechuudha. Tokkoffaa the size of the charge one humna dhiibu yookiin immoo there are two factors that determine how large a force experienced by charge which is placed in another charge. Tokkoffaa magnitude charge kana murteessaadha. Charging kun dhiibuudhaaf yookiin harkisuudhaaf according to Coulomb's law. Lammaffaa intensity of the field yookiin immoo strength of the field. Ishii kanarratti hundaa'uudhaan electric field strength maal ni kenna jechuudha. It is the force per unit charge kanaaf jennee jechuudha. Kana jechuun maal inni electric field strength is equal to force per unit charge jennaan jechuudha. Force per unit charge jennee define gochuu dandeenya jechuudha. Kun ishii kana yoo rearrange gootan force per unit charge kana yoo rearrange gootan force asirraa Coulomb's law kanaan dura beeknu malee force naannoo test charge tokko jiru. Fakkeenyaaf chargeota lama yoo ta'an wal dhiibuu yookiin wal harkisuu electrostatic force dhaani K Q1 Q2 over R square dha yenne separation chargeota sana lamaan gidduu jiru. Otoo garuu chargeumti biraayyuu immoo hin jiraatin charging tokko naannoo ishiitti electrostatic field F over Q experience goote erga jenne forcing dhiibuudhaaf yookiin harkisuudhaaf ishiin qopheeffattu kun strength field uumtu baay'isu charge dhuma mataa ishiitiin qabdu ta'a jechuudha. Inni kun force charging tokko environment ishiitti gootu yoo ta'u electric field strength kun Newton per Coulomb dhaan kan safaramu ta'ee vector quantity dha. Yeroo hundumaa directioniin electric field strength kun yoo charging keenya positive charge ta'e direction of force fi direction of field the same dha. Just if the force is negative charge, direction of electrostatic force is opposite to direction of electrostatic force. Amma charging keenya negative charge dha taanaan electrostatic force fi electric field strength keenya direction angle 180 gidduu jira yookiin immoo opposite walii act godhu. If the charge is positive charge asirraa immoo maal jenna jechuudha. Electric field strength is parallel to electrostatic force jennaan jechuudha. Lamaan ishiyyuu xiyyii ishii gar tokkotti kan garagaltu kanaan taate magnitude ishii definition F over Q dha. Direction ishii immoo nature charge irratti kan hundaa'u jechuudha. Amma charging keenya negative charge dha taanaan egaa barattoota charging keenya negative charge dha taanaan directioniin electrostatic force fi directioniin electric field strength opposite ta'uusaa waan. Ishiin kun baay'ee barbaachistuudha qabadhaa. Charging keenya positive charge dha taanaan immoo electrostatic force fi electric field strength yookiin immoo electric field intensity direction tokko kan jiran ta'uusaa qabachuu qabdu jechuudha. Kan biraa charging tokko
naannoo ishiitti humna dhiibuu yookiin humna harkisuu bobbaafattee qabdi. Kan isiniin jedhee amma definitionii duraan isinii kaa'erraa electric field strength is equal to magnitude force per unit charge dha jedha. But what's the naannoo chargii kana test chargii biraa finne otoo keenye asirraa Columbus law irraa electrostatic force naannoo chargii kanaa jiru immoo maal ta'a jechuudha. Columbus constant times magnitude of charge which have magnetic field times test charge over separation between the two charges. Kana ta'a jechuudha. Then gatii force kana yoo as keessa substitute goone akka kana ta'a jechuudha. Inni kun maal nu kenna? Electric field strength is about due to point charge or around point charge is equal to K capital Q small q over R square times malta jechuudha 1 over charge ishi duraan qabnu 1 over charge duraan jirtu kana jechuudha. Booda charge ni kun lama yoo wal balleessa yookiin immoo kun akka kana yoo wal balleesse Q over R square. Egaa point charge jechuun charge space keessa kaa'amtee jirtu wayii yoo taatu naannoo charge kana electric field strength jira jechuudha. Electric field strength naannoo charge kana jira. Kun maal nu agarsiisa? Charge kanarraa gaafa gara alaatti siqaa deemnu gara dira charge kanarraa gara alaatti gaafa siqaa deemnu magnituudiin electric field strength keenya inverse square dhaan decrease ta'aa deemaa jechuudha. Karaa biraatiin gara chargeetti siqaa gaafa deemnu immoo proportionality square radius signe sanaatiin increase ta'aa deemaa jechuudha. Egaa charge Q yookiin immoo charge field keessatti yoo qabaanne electric field strength naannoo charge kanaa jiru radius charge sanarraa amma fagaannootii fi magnitude charge sanaa faana hidhata akka kanaa qaba jechuudha barattoota. Then the direction of the field is taken as direction of force that is exerted on the positive charge. Maal siniin jedheen ture dura charging keenya positive charge dha taanaan amma gaa point charge sababii ta'eef amala addaa hin qabaatu jechuudha. Maal ta'a? Direction of electric field strength or direction of electric field intensity is in the direction of electrostatic force ta'a jechuudha. Asirraa ka'uudhaanii fuulduratti electric field line kan maxxansinee ilaalla. Direction of electric field line yookiin immoo electrostatic force positive charge irraa maddeetu gara negative charge itti yaa'aa jira. Fieldiin isa akkuma kana jechuudha. Karaa biraatiin charging keenya negative dha taanaan electrostatic force fi electric field strength direction faallaa wal qabaatu jechuudha. Asirraa ka'uudhaan electric field is we can extend that the electric field extend radially from positive charge and it inward to the negative point charge jennee define gochuu dandeenya jechuudha. Amma charge wayii isinii kenname gosti charge sana adda hin baane yoo ta'e electrostatic force gara charge kanaatti deemaa jira yoo nu jedhe yookiin direction of electrostatic forces inward to the charge yoo nu jedhe the charge is negative charge jenna jechuudha. But if electrostatic force is go outward from the charge yoo nu jedhe the charge is positive charge jennee define gochuu dandeenya jechuudha. Kan biraa barattoota wanti nuti beekuu qabnu egaa amma wanti nama ammatti haasa'aa jiru kuni microscopic level dha jechuudha. Microscopic level dha gaafa siniin jedhu wanta meeshaadhaan argamu elektiroonii harkaan fuunee arguu dandeenyu wanti nuti goonu garuu representation dha jechuudha. What does mean representation? Is that we have to represent what we have seen under microscope as it is available for everyone who does not access microscope, and this mechanism here we use electric field line concept kana fayyadamna jechuudha. Amma namni microscope qabu yookiin electroni accelerator of electroni yookiin electron microscope qabu direction of movement of electron, direction of electric field shi kana sense gochuu danda'a. Nama waan kana hin qabne garuu maal goona jechuudha representation wayii hojjenna jechuudha. Representation maal visualize nu gochuu dandeessu
electric field strength direction of electric field strength nu agarsiisuu dandeessu jechuudha. Just electric field can plotted by indicating the direction of the force on positive charge if one happen to be zero, and the direction of the field is taken to be the direction of force in direction line no field in direction of positive charge fana akka tokko ta'etti fudhanneerra. Then the electric field produced by charged particle can be represented by line of force which is called electric field line. Amma kana hunda wanti naasaa ole maanni electric field strength yookiin immoo electric field intensity positive no vector quantity dha erga jenne. Vector quantity kun magnitude qabaachuu qaba, direction qabaachuu qaba jechuudha. Erga magnitude fi direction qabaachuu qaba jenne magnitude ishii force per unit charge dha jenne define goonirra 1 yookiin immoo direction of electrostatic forces in the direction of electric field strength if our charge is positive charge and it is opposite to electric field strength if our charge is negative charge jenneerra. Inni kun sadarkaa qorannooti. Isa kana waraqata irratti yookiin barataadhaaf isiniif represent gochuudhaaf immoo line of force kan jedhamtu electric field line kan jedhamtu fayyadamna jechuudha. Electric field line kun maaliif nu gargaarti? Direction akkasumas magnitude electric field strength represent nu gochuudhaaf jechuudha. Haa ta'u malee sararri kun sarara waraqaa irratti kaasnu yoo ta'e sarara yaadaati jechuudha. It is an imaginary line which is used to represent electric field strength and it is drawn from positive charge to negative charge. Direction of electric field line keenya bakka ka'umsaa fi bakka ga'umsaa qaba jechuudha. Gara fuulduraatti chapter 5 keessatti amma yoo laantani magnetic force magnetic field line represent taati line shi jalqabaafuma qabdu. Kan kanaa garuu bakki inni jalqabu bakki itti inni xumuramu jira jechuudha. Karaa biraatiin electrostatic force indii fi starting point yookiin immoo fiixee qaba jechuudha. Sen amaloota ishii keessaa tokko yuumaa inni jechuudha. Electric field line positive charge irraa terminate taati, originate taati, negative charge itti terminate taati jennee define gochuu dandeenya jechuudha. Egaa amaloota electric field line keessaa tokkoffaa laayiniiwwan kun tasa waliin qaxxaamuran yeroo hundumaa walirraa fageenya isaanii eeggatanii, sababni isaa iyyuu amma net charge substance tokko net charge qabdi gaafa jennu laayiniin kun laayinii chaarjota wal fakkaataniiti. Fakkeenyaaf akka kanaan laayinii 2 yookiin 3 otoo qabaanne akka kanaan laayinii 2 yookiin 3 qabaanne laayiniin kun ishii kana ofirraa dhiibdi, ishiin kun immoo ishii kana ofirraa dhiibdi jechuudha. Sababii kanaaf laayiniin gidduu jirtu kun baalaansii ishee kan keessa jirtu kun ishii kana kun kana dhiibamti, ishii kana hin dhiibamti, baalaansii ishee eeggattee teessi jechuudha. Magnetic electric field laayiniin tasuma waliin qaxxaamuranii. Kan biraa electric field line kun surface charge irra jallatanii hin ba'an. Fakkeenyaaf amma kun positive charge otoo jenne akka kanaan jallattee dhagna charge irra bu'uu hin dandeessu. Kofa wayii dhagna charge irra uumtee hin baatu. Electric field line yeroo hundumaa surface charge faana maanni perpendicular. Akka kanaan soroortee gadhiisti jechuudha dhagna chargeota. Sababni isaa iyyuu surface charge faana soroortee yoo ba'uudhaa baatte akka kanaan jallattee baate taanaan charge soroortee baate faana wal qaxxaamuruu dandeessi jechuudha. Inni kun immoo seera isaa keessa hin jiru. Karaa biraatiin property jalqabaarraa nu jala faallessa waan ta'eef surface of charge faana yeroo hundumaa perpendicular waliiti. Kan itti aanu magnitude of charge and number of field line are proportional to each other. Dirree elektirikii agarsiisuudhaaf electric field line fayyadamna erga jennee electric field line electric field strength isaa lakkoofsa baay'ee guddaa ta'ee fi higher potential qabuu fi lower potential qabuuf line wal qixaa fayyadamuu hin dandeenye. Then yoo electric field intensity keenya yookiin immoo number of charging keenya yoo baay'ee ta'e number of lining keenya kun kana baay'ata. Waan yoo number of charging keenya immoo xiqqoo taate sababni isaa yoo ammuma charge source of fielding keenya xiqqaatu
magnitude of source of charge keenya yoo xiqqaate fiildiin keenyas akkuma kana in xiqqaata, fiildi laayiniinis in xiqqaatti jechuudha. Kanaaf number of charge'ii fi magnituudiin charge soorsii electric field nuu taatee fi baay'inni laayinii isaanii direct proportionality qabu jechuudha. Biraa kana akkuma dura isiniin jedhe electric field laayiniin kun positive charge irraa hin maddu yookiin immoo they originate from positive charge and terminate towards the negative charge. One kan biraa there is end and start point for electric field line. Positive charge irraa ka'u yookiin immoo positively charge material irraa ka'u negative charge irratti xumuramu yookiin immoo negative charge material irratti xumuramu. Yeroo hundumaa charge wayii gosa charge isheetii isinii hin ibsine ta'e garuu direction of electric field line yoo isinii kenne laayiniin sun charge sanarraa ba'aa jira taanaan charge sun positiveidha yookiin immoo materialiin sun charge positively charge ta'e jenna. Yoo garuu charge sana seenaa jira ta'e charge sun negativeidha jechuudha. Just direction of field line are always originate at a positive charge and terminate towards the negative charge. Starting point fi ending point caafi qaba electric field line fiixeen ka'umsa isaa positive charge yookiin positively charged particle yoo ta'u xumurri isaa immoo negative charge yookiin immoo negatively charged material ta'a jechuudha. Amalli ittaanu laayinoonni kun waliin qaxxaamuranii jenna. Garuu laayiniin chaarjota garaagaraa lama otoo walitti dhufe directionii adda addaatiin otoo walitti dhufe maal ta'a kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanaan otoo ta'e ishiin kun positiiva ishiin kun immoo negatiivaan kan chaarjii hojjetoo taate inni kun gara kanatti yaa'aa jira. Kanarraa kan kun akka kana yaa'aa jira jennu kana yaa'aa jira. Kan ishii kana ammoo seenaa jira otoo ta'e laayinoonni kun yoo walitti dhufan chaarjonni sun lamaan oppositiidha taanaan beentii ta'aniitu merji ta'u jechuudha. Laayinii tokko gara walitti yaa'u. Yoo kan faallaa walii ta'e immoo ifa fiigireetti kan agarsiisa wal dhiibaniitu walirraa godhu jechuudha. Akka kanaan wal dhiibanii hunduu gidduu isaaniitti neutral space uumamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf fiigarii kana yoo fudhattanii amma akka carraa ta'e fiigaricha irratti illee barreeffamee jira. Chaarjiin kun gara alaatti deemaa jira yoo ta'e kanaan chaarjichi gara alaatti deemaa kan jiru jennee yoo fudhanne kun laayinii positive chargeeti jechuudha. Sababni isaa iyyuu chaarjii irraa gara alaatti originate ta'aa waan jiruuf kun chaarjii from positive chargeeti jenna jechuudha. Ishiin seenaa jirtu kun immoo amma otoo chaarjii ishii kana nuun kennine ta'e yookiin immoo kana nuun ibsine otoo ta'e akka kanaan jiraate seenaadhuma jiraachuu ishii argina yookiin immoo soorsii ta'e wayirraa dhufe chaarjii kana seenaa jira taanaan gosti chaarjii kanaa maal jenna jechuudha. Gosti chaarjii kanaa negative chargeedha jennee ibsinaa jechuudha. Kan itti aanu chaarjonni poolii wal fakkaatu poolii wal fakkaatu laayiniin isaanii yoo walitti dhufan tokkoffaa wal qaxxaamuruu hin danda'an. Garuu sababii wal qaxxaamuruu hin dandeenyeef chaarjonni kun beendi walirraa ta'u jechuudha. Akka kanaan walirraa dhabu. Amma kunis seenaa jira kunis seenaa jira lamaan isaaniiyyuu kan positive chargeeti jechuudha. Zeen wal dhiibanii gidduu kanatti electric field strength neetiin isaa 0 ta'e nu kennuu danda'u jechuudha. Kanaaf akka kanaan wal dhiibaa jira taanaan chaarjonni sun lamaan chaarjii wal fakkaataadha. Akkuma electrostatic forcein maaliif 0 isiniin jedhe gidduu kanatti forcein gara kanatti dhiibu jira. Forcein gara kanatti dhiibu jira. Columbus law irraa immoo F is equal to K Q1 Q2 over R square dha waan ta'eef kan ishii kana gara kanatti yoo deemu kan chaarjii kana immoo gara kanatti yoo deemu magnituudiin isaanii fageenyi isaa walirraa qaba wal qixxeedha. Mid pointii gidduu isaanii jiru kanatti force magnituudiin isaa wal qixxee ta'e directionii opposite qabu akti gaafa walirratti godhu gidduu kanatti forcein isaa net forcein isaa 0 dha. Net forcein 0 dha jechuun karaa biraatiin force per unit charge dha waan ta'eef electric field strength keenyas gidduu kanatti impiti taati jechuudha. Sababii kanaatiif iddoo electric field strength hin jirre immoo maaltu jiru electric field line hin jiru. Gidduun kun sababii kanaatiif firii taatee haftee fiigarii ishii taatu kan ammoo yoo ilaaltanii laayiniin kun kanuma akka kanaa ta'e gaafa wal bira ga'an
walitti dabanii merge ta'anii jechuudha. Warri amma ishee kanarraa ka'an kun laayinoonni kun kan positive chargeeti. Isaan kun immoo kan negative chargeeti. Zeen gaafa wal argatan merge ta'anii jechuudha. Chargeonni kun chargii faallaa walii waan ta'aniif wal harkisuu walitti dabalamu jechuudha. Akka kanaan chargeonni walitti dabalaman immoo yoo jiraatan chargeonni lamaan oppositii ta'uu isaanii karaa biraatiin positive chargii irraa ba'ee negative chargii seenaa kan jiru ta'uusaa nu argisiisa jechuudha. Egaa pointi chargii duwwaa otoo hin taane pileetii fudhatanii pileetiin lama parallelii chargii jettee amma equally chargii yoo ta'e gidduu pileetii kanaatti electric field strengthiin uumamaa jechuudha. Electric field strengthiin gidduu kanaatti ni uumama. Directioniin electric field positive irraa gara negativiitti jechuudha. Kan chargeota duwwaa otoo hin taane maateriaalii chargees. Amma garaagarummaa chargii fi maateriaalii chargee jennu asitti amount of charge nu bichaadha beeku. Asitti garuu wanti beekamuu qabu chargiin jiru kana duwwaa miti. Maateriyaaliin tokko chargii certain amount of charge qaba yoo jenne chargii substance sana keessa jiru amma duwwaa miti jechuudha. Chargeonni positiivaa fi negatiivaa niwutiraalee wal godhanii neetii irraa hafteetu amma sana malee substansiin sun fakkeenyaaf kun meetaal pileetiidha ergee chargii amma kana duwwaa miti kan as keessa jiru. But there is additional charge which neutralizes electron here and which neutralizes proton here. But net charge warra kana neutralize gootee irraa hafte amma kana jechuudha. Then equally charge yoo ta'ani field lining keenya gara kanatti yaa'a waan gaafa akka kana substansiin sun equally charge ta'u electric field lining keenya tokkoffaa equal distance irra teessi walirraa fageenyi ishii wal fakkaataadha. Lammaffaa maateriaalii positively charge ta'e irraa gara negatively charge ta'e akkuma positive charge irraa gara negative charge itti yaadu positively charge maateriyaal irraa gara negatively charge maateriyaaliitti kan yaadu ta'uusaa electric field strengthiin akka kanaan safaramuusaa directioniin isaa laayiniidhaan magnituudiin isaa immoo formulaa force per unit chargeedhaan safaramuusaa kanaan ilaalla jechuudha. Gara fakkeenya shallagamoo yookiin example nu kennameetti yoo deemnu maal jedha gaaffii tokkoffaanii calculate the strength and direction of electric field strength E due to point charge of 2 nanocoulomb at the distance of 5 mm from the point charge jedha. Amma kan nu kenname pileetii miti maateriaalii charge positivity yookiin immoo positive charge dha jechuudha. Then we have given charge which is positive charge 2 times 10 the power of minus nano jechuun minus 9 dha. Kolombii yoo nu kennamu dirra chargii kanarraa 5 millimeter 5 times 10 the power of minus 3 meetirii yoo fagaanne electric field strength ammamii akka or record this electric field strength at 5 millimeter. Amma wanti isin beekuu qabdanii free body diagram waan kana tolchanii kaasee kun positive charge yoo ta'e charging kun 2 times 10 the power of minus 9 coulomb yoo taatu surface charge kanarraa gara alaatti gaafa dabalaa deemnu siqaa deemnu gara kanatti gaafa siqaa deemnu akka kanaanii electric field strength xiqqaachaa deemu gara alaatti gaafa akka kanaan deemnu jechuudha. Test point charge kanarraa gara alaatti gaafa siqaa deemnu electric field strength keenya xiqqaachaa deemaa jechuudha. Then fageenyi kun raadiyeesiin kun 5 millimeetrii yoo ta'e 0.5 millimeetrii kanarratti electric field strength ammamii ta'a jedha. Asitti wanti isin beekuu qabdan amma gara alaa kanatti electric field line jedhee kanan kaase kun inni kun baay'ee walirraa fagoo. Kana jechuun iddoo kanatti electric fieldiin keenya dadhabaadha jechuudha walirraa fagaatee waan jiru. Asitti immoo walitti dhiyaatu. Kana jechuun naannoo sarfeesii chaarjootaatti electric field strength keenya jabaataadha kan jedhu kaasneeti jechuudha. Columbus constant kan jedhamu jira. Columbus constant jechuun yeroo darbe Columbus dawoo jalatti ibseera waan ta'eef 9 times the power of 9 Newton meter square per Columbus square ta'a jechuudha. Kanaaf solutionin kana maal ta'a jechuudha?
let me say right here solution formula duraan isinii kaa'erraa electric field strength is at a point charge duty point charge is equal to K Q over R square formula duraan proof goone ta'a jechuudha. Asirraa gatiin K keenya 9 times 10 the power of 9 Newton meter square per coulomb square baay'isuu kun gatii keetii charging keenya immoo meeqa inni irraa positive 2 times 10 the power of minus 9 coulomb over radius keenya meeqa jenne 5 times 10 the power of minus 3 10 the power of minus 3 meter the whole square ta'a jechuudha. Sanaan booda warra lakkoofsaa walitti dabarsinee 9 baay'isuu 2 times 10 the power of minus 9 plus 9 ishee kolombiin kun kolombii kana yoo badde Newton meter square tu nu dhufaa jechuudha. Newton meter square over coulomb over 5 baay'isuu 5 square jechuun 25 times 10 the power of minus 6 meter square ta'a jechuudha. Then meter square kun meter square kanaan baddii kun maal nu kennaa 9 baay'isuu 2 18 jala 25 times 10 the power of kun lama waa wal balleessituuf kun yoo ol darbite positive taati positive 6 Newton per coulombiin ishiin kun duraan badde turte Newton per coulombii ta'a jechuudha. Kun immoo meeqa dhufa gaafa walii firamu 1825 0.7 dhufaa then 0.7 kan immoo gaafa 6 nu 7.2 times 10 the power of 5 Newton per coulomb ta'a jechuudha. Newton per coulomb ta'a jechuudha. Amma gaa maal ibsinu jedheera calculate the strength and direction of electric field due to point charge jedheera. Amma electric field strength keenya kana jenneera. Direction of charging more charging keenya positive charge waan taateef direction ishii it goes outward from positive charge jennee jechuudha. Then direction of this field is the direction of the force yookiin immoo chargii kanarraa gara alaatti deemaa jechuudha. Electrostatic force immoo electric field strength positive charge dha taanaan gara alaatti deema negative charge dha taanaan immoo faallaa force waan jenneefi just it goes outward from or originate from the positive charge jennee akka kana ibsuu dandeenya jechuudha. Okay, barattoota gaaffii fakkeenya lammaffaan kan jiru immoo haaluma wal fakkaataa ta'ee garuu kun immoo electric field strength fi chargii nu kenneetu direction of electric field nu kennee forcing nu qabate jechuudha. Asirraa immoo maal jenna jechuudha? We have given that electric field strength or magnitude of electric field strength is equal to 250 Newton per coulomb and magnitude of our charge which is placed in external electric field is equal to 3.5 times 10 the power of minus 6 coulomb nu kenname jechuudha. Na recording keenya immoo maal ta'a jechuudha? So record is that electrostatic force or the force experienced by external point charge placed in this field. Akka solution'itti immoo maal kaawwanna jechuudha nuti solutionii waan kanaati jennee kan nuti kaawwannu electric field strength maalidha jennee jalqaba force per unit charge na erga jenne ishii kana criss cross gootanii
electrostatic force is equal to, or force expressed by this point charge placed in electric field is equal to E times Q beta. Kana times Q beta jechuudha. Then this force is equal to E jechuun 250 Newton per coulomb times our charge is 0.5 times 10 the power of -6 coulomb dha jechuudha. Coulombiin kun coulombii kana yoo baddu 250 baay'isuu 3.5 times 10 the power of -6 Newton kan jettu jechuudha. Inni kun gaafa baay'atu meeqa dhufee 875 times 10 the power of -6 Newton jechuudha. Kuni meeqa jechuudha? 8.75 times 10 the power of lakkoofsa kana waan xiqqeessine power sammuu hin guddisna -4 Newton ta'a jechuudha. Egaa amma wanti isin beekuu qabdan magnitude force akkanirra. Kan itti aanu maal argachuu qabna? Direction of the force. Asitti electric field strength keenya eastitti deemaa jira. Yookiin immoo outward toward or outward the east jedhee gosti charge nuu kenname charge positive dha. Jalqaba immoo maal jenneerra yoo charging keenya positive charge taate directioniin electrostatic force fi directioniin electric field strength keenya maal ni jedhan ture parallel dha. Yookiin immoo directionii tokko irratti active godhu. Akkasumas yoo charging keenya negative charge taate electrostatic force fi electric field strength keenya directionii opposite active godhu jedhe. Amma asirra seera kana yoo deemnu force charging keenya positive charge waan taateef ishii lammaffaa kana irratti kufaa jechuudha. Karaa biraatiin electric field strength or electric field intensity kun direction of electrostatic force tokko kan jedhu irratti waan kuftuu maal taate jechuudha. Amma force keenya east dha. Jennee define godha jechuudha. This one is all about 4.6 and the next content is electric circuit. Egaa introductionii har'aarrattis akkasumas immoo seensa boqonnaa kanarratti electricity bakka lamatti gaafa isinii qoodu static electricity fi current electricity jedheen bakka lamatti isinii qoode. Static electricity jechuun just it deals with building up of charge on the surface of particle, or it is serious about charge at rest. Charge rest irra kan jirtu kan qoratuuti jenne static electricity yookiin electrostatics. Charging kun kan ishiin teessu waa'ee surface of material irra purpose of steady yoo ta'e immoo space keessa jechuu dandeenya jechuudha. However, charging tokko socho'aa jirti yoo ta'e yookiin immoo qorannoon keenya waa'ee moving charge yoo ta'e charging kun daandii irra deemtu wayii barbaaddi jechuudha. Yookiin immoo chargii kana substansiin yookiin immoo siistamni nu geejjibsiisu baatee deemu jiraachuu qaba jechuudha. Gaafa charging keenya sochii irra jirtu rate of change of charge yookiin immoo current kan jedhamu uumti yookiin immoo movement of charge energy wayii nuu kenna. Conversion of energy nuu kenna jechuudha. Conversion of energy kun immoo current kan jedhamu jechuudha. Currentiin kun uumamuudhaaf elektirooniin yookiin immoo chargiin move taatu daandii irra deemtu qabaachuu qabdi jechuudha. Faaziin elektirooniin kun yookiin immoo chargiin irra yaatu kun electric circuit jedhama jechuudha. Electrical circuit is it is a pass through which charge comes from. Egaa charging movement irra jirti jedhee namni dubbatu jiraannaan karaa biraa conductoriin dirqama jira jechuudha. Wanti chargiin sun keessa yaa'aa jirtu. The combination of conductorii kana
maateriyaali voltimeetirii ta'uu danda'a, ammeetirii ta'uu danda'a, reesistarii ta'uu danda'a. Waan ta'e wayii guunee yoo uummanne maateriyaaliin akka kanaan yaa'insa chaarjotaatiif haala mijeessu kun electrical circuit jedhama jechuudha. It is just circuit is a circuit made of conducting material. Conducting gaafa jennu yookiin immoo wanti daddarbu kun maal inni electric charge dha jechuudha. With device such as a cell, cell gaafa jennu battery jechuudha. Which keeps pumping the charge around the circuit. Egaa electric circuit kan jedhamanii yookiin immoo form of electric circuit kana kan uumaman fakkeenyaaf simple circuit wayii yoo ta'e balbii yookiin immoo ampulii ishiin local kontekstiidhaan jennu baatirii ishiin kun seelis ta'uu dandeessi yoo kombinaashinii seelota baay'ee ta'e baatirii jedhama yoo singilii isaati immoo switchii as well as wire from which the circuit is formed. Isaan kun simple circuit tokko nu kennuu danda'u jechuudha. Inni kun amma balbii, baatirii, switchii, ammeetirii, voltimeetirii akka kanaan nuti reesistarii maal jennee nuti haasofnu kuni maateriyaaliin sun tangible maateriyaaliin harka keenyarra yoo jiraate touch goonee kana jennee agarsiisuu kan hin dandeenyu yoo ta'edha. Waraqaa irratti yoo ta'e garuu amma diyaagiraamiidhaan reesistariin kana fakkaatti yookiin immoo ammeetiriin kana fakkaatti voltimeetiriin kana fakkaatti akka kanaan jennee kan nuti mul'isu yookiin immoo balbii yookiin switchiin kana fakkaatti jennee kan nuti mul'isnu diyaagiraamii wayii jira jechuudha. Kanaaf diyaagiraamiin akka kanaan sarkuitota kana mul'isuudhaaf nu gargaaru immoo sarkuit diyaagiraamii jedhama jechuudha. Kallattii just simple circuit kan jedhamu akkuma dura isiniin jedhe wantoota gurguddaa sadii of keessaa qabaata jechuudha. Potential difference, electrical energy yookiin immoo baatirii kan jennu loodii kanneen jedhaman warreen energy dissipate jechuudha. Amma loodiin kun resistariin dabalatu garuu waan akka balbii isaan kan yookiin immoo amma istoofii hiitarii maal kun isaan kun loodii jedhamanii fudhatamu jechuudha. Salphaadhumatti sarkuitiidha kan nuti jennu simple sarkuitiin tokko kompoonentiiwwan kana yoo qabaate simple circuit jennaan jechuudha. Tokkoffaa loodii yoo qabaate waan electrical energy yookiin immoo paaworii yoo qabaate two the third one caalmaa kuufamaa kana gaafa jennu charging kun terminaalii wayirraa gara terminaalii wayitti akka yaa'uu fi caalmaan kuufamaa jiraachuu qaba. Isaan kana qabaannaan simple circuit jennaan jechuudha. Just any element or group of elements in circuit that dissipate energy is called load. Egaa maal jechuudha kuni electrical energy yookiin immoo electric charging gaafa sochootu akkuma isa kana analogiin isaa maali anniisaa wayii fudhachaa anniisaa biraa wayii immoo gadhiisaa deemti jechuudha. Wanti electrical maateriyaalii kana anniisaa gadhiisisu yookiin immoo anniisaa irraa xuuxu loodii jedhama jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf bifa makaaniksiitiin yoo isinii ibsu otoo sarfeesii lafaarraa kuwaasii wayii olaatanii then objectiin kun ammuma asii olii ol ka'aa deemtu potential energy gain gochaa kinetic energy lose gochaa deemti. Sen systemni kinetic energy kana xuuxu yookiin immoo potential energy kana fudhatu loodii jedhama jechuudha. Gara electricity immoo yoo dhuftan test charge wayii iddoo kana keessanii yookiin immoo point charge as keessanii test charge wayii gara shii totoo fidaa deemtani. Charging kun gara shii kanaatti dhufaa yoo deemte gara kanaatti yoo deemtu charging kun waan ofirraa dhibduuf anniisaa wayii ishii gaafata jechuudha. Duuba kana force wayii supply irratti ta'a. For the sake of there is force apply on this charge and there is displacement here. T wayii waan deemtuuf work done hin jira jechuudha. Work done kun immoo force times displacement ishiin deemteeti jechuudha. Then from work energy theorem, if there is work done, there is change in energy. Change in potential energy hin jira jechuudha. Karaa biraatiin anniisaan asitti kuufamaa fudhatame kun electric potential energy jedhama jechuudha. Wanti akka kanaan anniisaa kana jijjiire yookiin anniisaa kana xuuxu loodii jedhama jechuudha.
loadii jedhama. Loadii gaafa jennu garuu electrical resistance fakkeenyaaf otoo fudhattanii internal resistance ta'uu danda'a yookiin immoo resistance baatirii keessatti uumamaan jiru kun akka loodiitti fudhatamu jechuudha. Sababa internal resistance waayirii akka loodiitti fudhatamu. Isaan anniisaa elektirikaa xuuxan otoo hin taane kaarentiidha yaa'uu dhoowwan. Flow of kaarentiidha limit godhan malee electrical energy absorbing godhe jechuudha. Anniisaa elektirikaa xuuxumee fi flow of electric current resist gochuun garaagaraa jechuudha. Amma resistaansiin kaarentiidha to'ata yookiin immoo flow of chargeedha to'ata jechuudha manage godha. Inni kun paaworii xuuxe yookiin immoo enerjiidha dissipate godhe hin jennu jechuudha. But energy dissipate godheera taanaan there is change in displacement, there is certain supplied external force and there must be work done. Since there is work done from work energy to run, there is change in kinetic energy or potential energy. Electrical energy da taanaan immoo potential energy da wanti kun electric potential energy jedhama. Ishii kana maal jennee ibsina kutaa 11tti sirriitti hin barattu. Electric potential energy jechuun jijjiirameera gaafa jennu charge higher potential irraa gara lower potential itti yaasuu jechuudha. Amma bishaan asii olee yaa'u garuu asii gadee yaa'a. Electric currentiin isa kun kana jechuudha. Caalmaa kuufamaa kan jedhamu jechuudha. Kana waa'ee loodii fi konseptii ishee amma kana nuusiniin jedhe gara electric circuitiitti duubatti yoo deebine electric circuitiin kun bakka gurguddaa lamatti qoodama jechuudha. Open circuitiidhaa fi closed circuitii jedhamee asitti wanti sirriitti hubachuu qabdan open circuitii fi closed circuitiin kun kontekstii nuti lookaaliitti beeknuu fi afaan fiiziksiitiin beekamu garaagarummaa qabaata jechuudha. Open circuitii amma fakkeenyaaf namni otoo ibsaa ibsisiniin jedhee iswiichii bani isiniin jedha. Ibsaa kana bani yookiin iswiichii kana bani isiniin jedha jechuudha. Zen lookaaliidha waan nuti open godhi gaafa nuun jedhan waan ibsaa ibsiniin jedhe nutti fakkaata jechuudha. Garuu open circuitii jechuun fakkeenyaaf kun ampuuliidha yookiin balbii otoo ta'ee kun immoo baatirii keenya otoo ta'ee iddoon kun immoo iswiichii otoo taatee open circuit jechuun akka kana jechuudha. Maal jechuudha kuni circuitiin kun yookiin immoo terminaalli electric currentii keenya positive irraa gara negativiitti yaa'uudhaa fi conventional current kan jedhamu jira akka kanaa yaa'a. Opposite poolitti yaa'uudhaa fi daandii jala addaa yoo cite jechuudha. Dindilli addaa yoo cite akka kanaatti. Opiniin kun akka kanaa yoo addaan bahe shiboon kun karaa itti baatu hin qabdu jechuudha. If the circuit is broken anywhere. Amma shiboon asitti cabdee jechuudha. Inni akkana open circuit jedhama. Karaa biraatiin open circuit jechuun switch off isa jedhu. If our switch is turned off, then the electron stop to flow. Electroni yaa'insa dhaabanii jiru jechuun karaa biraatiin immoo maalni there is no current, there is no glow of our ampoule or bulb jechuudha. Situationin akkanaa kun open circuit jedhama jechuudha. Open circuit jedhama. Kan itti aanu closed circuit dha jechuudha. Closed circuit jechuun immoo circuitiin sun fakkeenyaaf electrical circuit kun ampuuliidha. Simple circuit kuma yoon isinii kaase ishiin kun immoo baatirii yoo taate ishiin kun balbii keenya switchii yoo taate switchiin keenya akka kanaan tuqxee jirti yoo ta'e karaa biraatiin kaarentiin kun yaa'uudhaaf electric kaarentiin kun yaa'ee opposite terminaalii ishii argachuudhaaf akka kanaan daandii banaa yoo argadde yookiin immoo iddoon biroo kan ta'e deebi'ee yoo cufameera ta'e iddoon daandiin duraan jalaa cabeessu yoo deebi'ee cufameera ta'e closed circuit jedhama jechuudha. As long as there is closed pass or full pass karaa biraatiin switching keenya turned on yoo ta'e jechuudha. If our switch is turned on for electron to flow, then there is flow of electron flow of electric current from positive terminal of battery to negative terminal of the battery, and there is a current. Situation in akana kun closed circuit jedhama jechuudha.
erga namni isin jedhee elementoota sarkiitii amma kombinaashinii yeroo ammaa kana amma elektirooniksiin durii meeshaalee elektirooniksii kana gurguddaa isaa qofaatti baata warri ammaa garuu integrated kan jedhaman kana IC kan jedhamuun sarkiitii akka karaa qabatanii jiran kuni warreen reejistara transformerii sarkiitii sana warreen kapasitara isaan kana iddoo tokkotti chiippii godhanii warreen fidan warreen IC qaban jedhamu jechuudha yookiin immoo walumaa galatti garuu kompoonentiin sarkiitii balbii kana jechuun ampuulii inni kun akka loodiitti this one is source of our electrical circuit connecting wiring immoo this one is way over which the circuit or electron flow this one isaan kun lamaan immoo akka maalitti gargaaru warreen yaa'insa kaarentii keenyaa to'atan voltimeetirii fi ammeetiriin kun immoo warreen potential difference yookiin caalmaa kuufamaa akkasumas kaarentii safaran jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa kana bifa teebiliitii yoo isin ibsu elektiriik sarkiitii naannoo torba akka saampiilitti isin fudhadhe balbii yookiin immoo ampuulii kan jennu amma bifti ishee akka kanaa jechuudha. Mallattoo qubee O taate xaan akkanaa yoo irra taa'e shiboo akka kanaan ofirraa yoo qabaatte ampuuliidha jennaan jechuudha. Just faayidaan ishee immoo maali? It is used to glow when charge moves through it. Charging deemaa jira taanaan there is current amma currentiin jira taanaan immoo there is glow. Kan amma ifuun ishee kun maal jechuudha? Energy dissipate ta'aa jira. Karaa biraatiin electric potential energy yookiin immoo kinetic energy chargii irra jiru chargiin deemaa jirtu sun garamitti convert ta'aa jira? Potential energy yookiin immoo heat energy light energy convert ta'aa jira. Inni ibsuudhaaf gargaara jechuudha. Akka kanaan sararri wal caaltu wayi. Sararri lama kan wal caaltu jechuudha. Akka kana gootee ishiin tokko dheertuu ishiin tokko gabaabduu akka kanaan yoo argitan karaan dheeraan kun poozitiiviidha, karaan gabaabduun kun negatiiviidha. Inni immoo soorsii elektirikaal paawuriiti jechuudha. Baatirii jedhamti. Tokkittii kana yoo taate seelii jedhamti yoo sararri isaa kun akka kana itti daddabalamuu danda'a jechuudha. Inni baatirii jedhama. It provide energy or it provide the potential difference for charge to move. Charge jallisee hin deemtu wanti charge akka ishiin deemtuuf dhiibu wayii jiraachuu qaba. Wanti kun immoo baatirii irraa argama jechuudha. Kan biraa switch wanti akka kanatti qaawwee qabdu kun immoo switch jedhamti. Inni immoo just kaarentii cufuuf yookiin manaaj gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kan itti aanu reejistarii. Reejistariin kunis amma yeroo baay'ee ciffiniidhumaan akka waan ittisuutti yookiin immoo kan fayyadamnu yoo ta'u garuu faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Innis maal inni yaa'insa elektiriik kaarentii to'achuudhaaf jechuudha. Amma wanti viidiyoo ta'an keessatti kan ilaallu ta'a. Reejistarii kana yoo baay'isne konneektii goone siriyeesii fi paaraalelii kan jedhamu qaba. Reezistaansii isaa xiqqeessuun yookiin reezistaansii isaa guddisuun hin danda'ama jechuudha. Walumaa galatti garuu flow of current manaaj gochuudhaaf resistii duwwaa otoo hin taane iddoo manaaj gochuudhaaf yoo jenne jechuudha. Maaliif manaaj gochuu isiniin jedhaa? Resistariin kun paralelii fi sireejii qabdi. Tokko yoo sirriitti yaade isa kan biraatiin immoo waan bararrii kan jedhamu jira. Amma waan bararriin kun yoo yookiin immoo reciprocal fi algebraical addition jedhama. Reciprocal addition irratti resistarii yoo baay'ate rezistaansiin sammuu ni xiqqaata. Gaaf kana kaarentiin sirriitti yaa'a jechuudha. Kan biraa meeshaalee safaraa duraan isiniin jedhee akka kanaan giinguu taate otoo ishee bira darbiin garuu rezistarii ishiin kun internal rezistarii kan jedhamtu jechuudha. Keessumaa rezistarii baatirii yookiin immoo seelii nuti annisaa provide godhuun kun mataan isaa immoo rezistaansii of mataa isaatii qaba. Ishii kanaan bakka bu'a jechuudha. Mallattoon akka kanaan V ofirraa qabaattee yoo zeeroo itti maramtee jiraatte kun immoo voltimeetirii jedhamti jechuudha. Voltimeetiriin kun immoo caalmaa kuufamaa yookiin potential difference safaruudhaaf nu gargaara jechuudha. Kan itti aanu voltimeetiriin kana fakkaattee dheedhaa yoo hin jette immoo ammeetirii jedhamti jechuudha. Ishiin immoo elektiriik kaarentii safaruudhaaf nu gargaarti jechuudha. Akka kanaan shiboon dalga dheerate yookiin immoo konneektiin liidiin kun immoo elementii tokko fi elementii biraa walitti konneektii gochuudhaaf fakkeenyaaf caalmaa kuufamaa baatirii tokko irra jiru safaruu yoo barbaanne yookiin immoo amma elektiriik voltimeetirii
laampiin tokko disipeetu godhe safaruu yoo barbaanne connecting LED kan akka walitti quunnamsiisnu ta'uusaa nu agarsiisuudhaaf nu gargaara jechuudha barattoota. Egaa barumsa keenya har'aa kanarratti xumurraa viidiyoo taanu paartii 5 current voltage and ohms law kan jedhamu jechuudha. Warra YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu maatii keenya ta'a. Viidiyoo kana yoo jaallattan like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin ga'a. Yaada yoo qabaattan yookiin gaaffii yoo qabaattan immoo comment box keessaan nuuf kaa'uu dandeessu jechuudha. Galatooma.